namni kamillee jechuudha buukii yookiin immoo akkaawuntii baafattanii gara biyya arabaa deemtanii jirtan akkasuma immoo buukiin keessan irra galchaa jirtu malee irraa baasaa hin jirtan yoo taatan ji'a jahaan booda expaayirdii ta'eetiin jira. Erga expaayirdii ta'ee maallaqa buukii keessan duraa sanarra jiru akkamitti baafachuu dandeessu? Buukii sana ni cubsiistu moo buukii sana irraa baastu? Buukii sanarraa maallaqa keessan baaftu moo buukii sana inni callistanii ma cubsiistu? Isa jedhu irratti waan anaan na mudate yeroo baay'ee kanan isinitti himu jechuudha. Waan an ofii koo argee waan anaan na mudate irraan isinitti hima jechuudha. Buukiin kiyya akka expaayirdii ta'e kanaan dura isinitti meetiin jira. Akkamitti akka maallaqa kiyya irraa baafadhee fi maal akkani godhee waliisaa isinitti hima jechuudha. Hanga dhumaatti na hordofaa. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota. Kabajamtoota maamiloota Abeeloof nagaa kooti ani nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof agalatu nagaan na bira jiru immoo isin birallee akka jiru abdiin qabachuudha. Kana taasisuun namoonni mana koof haaraa taatan mana koo subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif immoo share godhaa, quba keessaniin immoo like godhaa viidiyoo koo isiniin jedhaa baay'ee akkasiin fayyadu abdiin qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu kanaan dura waa'ee naashinaal aadii waliin wal qabsiisuu irratti viidiyoo isin hojjedheetiin ture jechuudha. Har'a immoo buukii kiyyarraa akkamitti akkanii maallaqa isaa baasee buukii sana immoo kaansel godhee isinitti hima jechuudha. Egaa gizee duraa jechuudha buukii koo irra sin galchine irraa sin baasne buukiin koo expaayirdii ta'ee jira jechuudha. Namni kamiyyuu immoo buukii isaa irruma galchaa yoo jiraate garuu immoo irraa baasaa hin jiru yoo ta'e ji'a jaha guuteera taanaan expaayirdii ta'eera. Maal si barbaachisa? Biyyatti yoo deebite aktiif gochuu si barbaachisa. Yookiin immoo waggaa baay'ee yoo ta'e immoo jechuudha akkan koo waggaa dheeraa yoo ta'e immoo aktiif ta'ullee ni diduu jechuudha. Innaa yeroo duraa yeroo dhufe hin aktiivii ta'ee jira waan ta'eef maallaqni xiqqoon irra jirti. Maallaqa sana irraa baafadheen buukii kana nan gataa ana ofii koo kabraa baafadhaan jedhee itti yaade jechuudha. Gaafan itti yaade sana deemiiti adireesii yookiin immoo bakka dhaloota kee bakka dura ati itti buukii sana baafte. Bakka ani buukii sana bakka dhaloota koo irraan baase jechuudha buukii sana ani. Innaa bakka dhaloota kee sanarraa waraqaa ragaa fidii yookiin immoo achitti geessii bansiisii aktiif godhi malee bakka ammaati jirtu kanatti aktiivsii ta'uu hin danda'u naan jedhan. Jennaan maallaqa irra jiru ilaallachuu nan dandeessaa jennaan eeyyee hin dandeessa naan jedhanii maallaqa irra jiru ilaallachuu nan danda'a. Achirraa maallaqa sana irraasaa baafadheeyyuu irraa baasaa baafadhe maaliin nan baafadhe paaspoortiidhaan irraan baase maallaqa xiqqoo. Maallaqa xiqqoo irraa baasee yeroo sana godina kiyya irraan jira. Godina kiyya irraadha achitti irraa baase jechuudha. Amma immoo godina kiyyas miti aanaa kiyyas miti jechuudha kanan jiru. Innaa as gaafa dhufee buukii sana cufeen buukii sana jechuudha. Cufee kabraa baafachuudhaaf nan deeme. Gaafa mana baankii deemu suuraa na gaafatanii suuraa kiyya qabe naashinaal aadii fidii naan jedhan. Naashinaal aadii baafadhee dhufeeraan naashinaal aadii wajjin wal qabsiistee banattaa naan jedhanii naashinaal aadii sana fidee wal qabsiise. Suuraa fidee. Maal jedhu amma deemiitii waraqaa ittiin achirraa baastu achirraa fiddi biyya ati alatte sanarraa bakka buukii sanarraa baaftu malee asitti buukii kana si cufuu hin dandeenyu jedhan. Haaraa yoon baneewu haaraa bukkeerra sii banuu dandeenya garuu buukii kana cufuu hin dandeenyu naan jedhan. Innaan lamaasaa walitti hidhamaa ta'ee jechuudha. Ishi jedhee buukii sana haaraa naa baasanii hambiraa buukii sana asirra argisiisuu hin danda'u. Kanaan dura naashinaal aadii asirra argisiisna viidiyoo sana cufe jechuudha. Maal godhu buukii kana sii cufuu hin dandeenyu guutummaa guutuutti bukkeerra buukii sii baafna naan jedhan. Buukii naa baasanii suuraa kennee naashinaal aadii kennee buukii baasanii amma immoo maal naan jiru birrii kaashii harkatti sii laannu isa kanarraa sii dabarsina isa kanatti naan jedhan. Ishi naa dabarsaan jedhe. Isa kana isa sana naa dabarsanii fixanii birrii kiyya guyyaa 10 booda birrii isa sanarraa baafadhee xumure. Dhaggeeffadhaa asirratti. Birrii isa sanarraa baafadhee xumuree buukii sana cubsiisee buukii sana haaraa bana'e sana isa haaraa irratti agaa kan naqate maal seetan. Sanarraa maallaqa kiyya hundasaa isa duraarraa maallaqa kiyya baafadhe rakkoon tokko illee hin jiru amma. Baafadhee jechuudha.
Ergan baafadheeti buukii isa duraa sana kaansel godhee gatee buukii isan amma haaraa banadhe sana naashinaal aadii wajjin wal qabsiisee moobaayil baankii irratti banachuu hin dandeessu. Maal yoo ta'e malee lakkoofsa dura itti bante malee jedhani. Lakkoofsa dura immoo maalan godhee jettu? Lakkoofsa maalii jettu? Lakkoofsa duraas yeroo isiniin jedhu lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Alaasitti sirriitti dhaggeeffadha. Lakkoofsa bilbila dura ittiin bante sana hanga fiddutti buukii haaraa baafatte sanarratti moobaayil baankii banachuu hin dandeessu gonkumaayyuu. Asirratti isiniif haa galu. Wanti ijoonaa ta'ee ani isinitti himuuf dhufe isa kana jechuudha. Buukii isa duraa cubsiisuu dandeessu. Birrii keessan irraa baafachuu dandeessu. Nyaatamu uma tokkoon ta'u irraan cabu takkaadhaan hin baafattu guyyaa 10 hirtee jechuudha. Guyyaa 10 10,000 baafachuu dandeessa. Birrii kee guyyaa 10 10,000 baafachuu dandeessa. Isa duraa isa moofaarra. Isa haaraa naashinaal aadii wajjin wal qabsiistee banatte kana faana immoo dirqama gaafa buukii baafatte sana siimii ati itti fayyadamte siimii sana gatteettas yoo ta'e siimiin sun si harkas jira yoo ta'e maatii kee harkas jira yoo ta'e hanga isa fiddutti moobaayil baankii banachuu dandeessu isa haaraa irratti jechuudha. Maaliif namni yeroo maallaqa sii gashu misejjiin sirra galuun agartu jechuudha. Yoo maallaqa baastus misejjii sirra galuu hin agartu jechuudha. Yoo maal hin qabaanne yoo moobaayil baankii hin qabaanne lakkoofsaan hin banne jechuudha. Kanaaf maal hin godheere haqiitii lakkoofsa buukii dura ittiin baafte sana buukii isa dura ittiin baaste isa amma cufte kana lakkoofsa bilbila ittiin baafte sana fidiinaan jedhan. Ani waggaa 8 dura siimii sana fudhadheen biyya Arabaa deeme. Gaafuma fudhadhee deeme guyyaa muraasa booda gaafan ilaalu siimiin sun cufamee jira. Kan yaaddanneeyyuu deebisee iyyuu finne nan gateeyyuu ana achumatti han gateeyyuu as dhufee siimii sana hin yaaddadhu. Akka carraa immoo dura biyya Arabaa haqee yeroo dhufu siimii sana kan naa kenne obboleessa kootu naa kenne. Maqaa kootiin illee hin baafne. Otoo maqaa kootiin baaseera ta'e teelee haqee hin baasa ture. Innaa maal godhaa haqiitii teelee deemiitii iddoo fe'eyyuu haa ta'u. Biyya kee iddoo adireesii kee otoo hin taane iddoo barbaadde yoo ta'e teelee deemiitii lakkoofsicha sana baasii fidii jedhan. Lakkoofsa sana sammuutti sin gaafatu hin beekus. Obboleessa kootti dawwalee lakkoofsi suni meeqadha? Lakkoofsi bilbila ati yeroo ani dura dhufe sana naa laatte meeqadhaan ani yaadaan hin qabu naan jedhe. Irraanfadheen jira lakkoofsa sana suuqii irraan biteeraa jedhe. Achi maalin godhaa warri baankii teelee deeminaan jedhan. Teelee deeme lakkoofsa sana hin beeku waan hin godhu nama. Maqaan namicha duraa inni ati ittiin baasteettu eenyudhaan jedhan. Maqaa obboleessa koottanii hin jiru. Achi isaaniin kee buukii lakkoofsa buukii isa ani dura baafadhe sana galchan barbaadan. Isa galchanii barbaadanii ammas baankiitti deebi'e. Baankiitti deebi'ee warra baankii maal jedhu haqiitii warra baankiitti deebi'iitii buukii duraa sana kompiitara keessa galchanii lakkoofsi achi keessa jira sii baasuu jedhan. Baankiittan deebi'e. Baankiitti deebi'ee buukii isa duraa sana fattashaatii lakkoofsan ittiin banadheeru baasaan jedhe. Achi gaafa naqu lakkoofsa ani ittiin banadheeru sana baasanii jechuudha. Warri eenyu? Warri baankii. Lakkoofsicha isaan baasan sana qabadhee teelee deeme jechuudha. Lakkoofsa sana warri baankii naa barreessanii isan booda qabadhee teelee deeme jechuudha. Teelee deeme teeleetti immoo lakkoofsa sana galchanii maqaa namichaa lakkoofsa sana baaseeru baasanii jechuudha. Isan booda maqaa namichaa qabadhee baankiitti deebi'ee moobaayil baankii banadhee jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen lakkoofsa dura ittiin buukii keessan baafattan irraanfachuu hin qabdan. Yoo irraanfattan yoo hin beekne yoo biyya Arabaas fudhattanii eeqxanii isin jalaa gubateera ta'e hin ejjetu biyya Arabaa yoo eeqxan hin beektanis yoo ta'e maal gootu dursa gaafa buukii keessan isa haaraa baasuu dhaqxan isa duraa sana cuftanii isa haaraa baasuu dhaqxan baankii matti lakkoofsa duraa sana naa baasaa jedhaa gaafadha.
yoo maqaa isaa hin beektan ta'e maqaa keessa yoo ta'e okay rakkoon qabu ittuma kennitu ittiin sinii bannu yoo hin beektan taatan immoo aqxanii warma baankii sanaatiin sinii baasu isa qabatanii teelee aqxanii namicha siimii sana gaafa duraa sinii baase isa gaafattanii siimii sana baafattanii moobaayil baankii keessan itti banattanii itti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf yaadni koo isinii galeera jedheetiin yaada akkasumallee yaada qabdan gaaffii qabdan komentii jala kaa'uu dandeessu. Ani immoo akkasuma waan haaraa yookiin immoo waan ijoo ta'e waan isin yaaddessu yoo arge isinitti hima jechuudha. Ammoo moobaayil baankii fi buukii fi naashinaal aadiin keenyi wal fakkaachuu qaba, wal qabachuu qaba. Isa jedhu irrattis warri bakka ala jirtan wanta isin yaaddessu tokko illee hin qabu jechuudha. Gaafa biyya uftan hunduma isaayyuu naashinaal aadii keessan baafattanii paaspoortii keessanii baafattanii sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo paaspoortii hin qabaanne immoo bakka dhaloota keessanii dhaqxanii naashinaal aadii amma baafattanii itti fayyadamuu dandeessu siniin jedha. Yaada qeeqa yoo qabaattan komentii jala kaa'aa siniin jedha. Turtii gaarii yookiin turtii biraan viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa siniin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u.